Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaagoo jechaa oduu kan isinitti mo'an marsabaati. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Dawwee Hadhawa keessatti gandi uranee salaamaa maqaa Abaawoo Shanee jedhuun ilmaan keenya irratti hin duulu. Duulli irratti godhamaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun ejjennoo isaanii calaqqisiisan. Ganda uranee salaamaa keessatti waltajjii duula Abaawoo Shanee dhabamsiifna jedhuun kan kaabinee godinaatii fi aanatiin hoogganamu gandicha keessatti har'a gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, uummatni ganda uranee salaamaa waltajjii irratti aarii guddaan inni hanga har'aa wal nu nyaachiftanii fi lubbuu meeqa nurraa balleessitan isinaa ga'u nurraa dhaabbadhaa jechuun duulicha irratti akka hin hirmaanne ejjennoo qabaachuun didan. Gandi uranee salaamaa duula har'aa kana diduun buchulleen ganda biroo waboo barbaacha akka gara bosonaa deemanii jiran maddi keenya kun nuuf himee jira. Gandi uranee salaamaa har'a irraa kaasee qaama waboo barbaadaa nuun jedhu hin ayyamnu jechuun ejjennoo sabboonummaan dagaage qabaachuu himan. Uummatni keenya hundi fakkeenya ganda uranee salaamaa irraa akka fudhatus maddi keenya kun waamicha dhiyeessee jira. Achuma magaalaa Harawa keessatti uummanni bishaan dhabaaf dheebuun rakkataa jiraachuu maddi nageenyaa odeeffatee jira. Itti gaafatamaa waajjira bishaanii Shanee barbaadi jedhameeni waan muka jiruuf magaalaan Harawa bishaan dhugaatii erga dhabdee torban ga'ee jira. Maddi keenya kun akka jedhutti mootummaa kufuuf ka'e kana osoo argaa jirtanii lafa abbaa keessanii diina jalaa baasuu osoo isinirra jiru maqaa adda addaa walitti baaftanii wal fixuun booddee keenyaaf gaarii hin ta'u isiniifillee yaadadhaa jechuun ergaa dabarse. Lola kaaba Itoophiyaa keessatti PP fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru walqabatee kaaba Oromiyaa godina Walloo aanota garaagaraa irraa leenjitanii godina keessan eeggattan maqaa jedhuun namoota 400 ol walitti qabanii magaalaa Dasetti leenjii kennaafi kan turan guyyaa kaleessaa kan leenjii xumuran yoo ta'u, biltiginnaan waadaa duraanii isaan ganuun gara waraana Tigraayitti erguuf akka jiran isaan keessaa namni tokko gara godinaatti bilbilee himee jira. Walloo aanaa garaagaraa irraa warri sobamanii garas deeman fedhii isaanii malee yeroo gara waraanaa ergan baay'ee namatti dhaga'ama. Kun hamilee namallee tuqa jedhu maddi keenya gabaasa kana nuuf laate. Oduu dabalataan ammoo bulchitoonni godina Walloo aanaalee irraa nama magaalaa Kamisetti kan walitti qabaa turan yeroo ammaa kana namoota 100 walitti qabuun Kamisetti firaasha nyaataa buusanii fi godina kana eegaa jechuun uummata gowwoomsaa jirtus gabaasi nu gahee jira. Uummanni keenya kaadiree biltiginnaatii waardiyaa ta'uu osoo hin taane aga'u irraa fakkeenya fudhatee godina isaa diina harkaa baasuu qaba. ABO waboo fi TDF waliigaltee mallatteessan guyyaa har'aa jechuun hagaya 11 bara 2021 hoogganaan olaanaan ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa Kumsaa burqaa oduu Associated Press jedhamutti akka himetti ABO waboo fi TDF waliigalteen kan godhame jiru tahee ibsee odeeffannoo wal jijjiiraa kan jirru tahuu Jaalmarroon ibseetiin jira. Waliin lolaa hin jirru garuu odeeffannoo wal jijjiiraatti sossoohaa jirra. Afaan mootummaan Itoophiyaa beekuun irratti qabsaawaa jirra. Dhiyootti ni kufa jechuun Jaalmarroo Dirribaa Kumsaa burqaa oduu addunyaa Associated Pressitti himeeti jira. Akkuma beekamu bara 2018 keessa Jaalmarroo Dirribaa jijjiiramni dhufee ja'amu jijjiirama sobaa waan ta'eef hin amannu jechuun waboo waliin bosona Oromiyaatti hafee turuun isaan yaadatama. Ajajaa olaanaan ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa duula bobbaa yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennan. Raadiyoo Arat biyyaalessaa Oromiyaaf ibsa kan laatan ajajaan olaanaan ABO waboo obbo Marroo Dirribaa gaafii duula bobbaa hagee 8 bara 2021 irraa eegaluun gabrummatti xumura gochuuf eegaltan maali jedhamee gaafii gaafatameef obbo Marroon deebii yoo laatan hagaya 8 bara 2021 irraa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegalee jira. Kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo loluma irra jira. Millannaa kana adda isa taasisu waraanni bilisummaa Oromoo waaltakka gabrummaa hundeen buqqisuuf akkasumas dararaa uummanni Oromoo keessa jiru
xumura itti gochuuf bobbaa taasifamuu ta'uu isaati jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa isaa kana akkamiin gaggeessa gaafii jedhu yeroo deebisan ajajaan olaanaan ABO obbo Marroon waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa isaa kana kallattii sadiin taasisaa kan jiru ta'uu sochiin Finfinnee dabalatee zoonii giddugaleessa qabatee hanga lixa Oromiyaa deemu duula bobbaa Jaallaggasaa Wagii Finfinnee irraa jalqabee zoonii kibba bahaa hanga zoonii kibbaa kan taasifamu. Duula bobbaa Jaalnadhii Gammadaa fi Elemee Qolxuu akkasumas Finfinnee irraa hanga kaaba Kamisee Wallootti bobbaa taasifamuudha jechuun kallattii bobbaa kanaa ibsanii jiru. Akeeka bobbaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa yoo laatan akeekni bobbaa kanaa gabrummaa xumura gochuudha jedhu. Kallattii irra jirru irratti waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiruun aanotaa fi gandoota irratti akkasumas ulaa irra jirru to'achuun diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu ummata dhuunfachuu bulchiinsa ummataa ammoo diriirsaa deemudha jedhan. Bobbaan kallattii sadiin gaggeeffamaa jiru kun akeeka kana qabatee yeroo gabaabaaf kan itti fufu yoo ta'u yeroo muraasa booda ammoo waraanni bilisummaa Oromoo duula bobbaa akka waliigalaatti gaggeessu kan qabuu fi duulli kunis yeroo sana kan ibsamu ta'uu dubbatu. Hagaya 8 bara 2021 irraa eegalee duulli bobbaa kallattii sadii kun jiraachuu kan himan ajajaan olaanaan kun waraanni bilisummaa Oromoo kallattii irra jiru mara irra sochii taasisuun kanaan harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota isaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkiis qabna injifannoos qabna jechuun ibsanii jiru. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Marroo Dirribaa xumura irratti dhaamsa uummata Oromoof dhaamaniin uummanni Oromoo akka seera dhablummaan naannoo inni jirutti hin dagaagneef waltiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuula duratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa to'achuun bulchiinsa mataa isaa tolfachuu qaba jedhu. Akkuma warri Amaaraa girgir Laallibalaa Imachaal jedhan seera dhablummaan akka hin babal'annetti uummanni naannoo isaa to'achuun irraa eegama jedhan. Dhaamsa jaallan isaanii bobbaa kana irra jiraniif dhaamaniin ammoo jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kana irra jiru hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuun yeroo xumura gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna irra aanumtu nurraa jira. Bakka lollee diina buqqifnu hundumatti uummanni akka bulchiinsa mataa isaa tolfatuuf caaseffama tolchuuf deemutu nurra jira. Seera dhablummaa to'achaa deemutu nurra jira. Caasaalee uummataa tiksaa deemutu nurra jiraata. Caasaalee uummata tajaajilan kan mootummaa kana hin ta'inii fi kan mootummaas haa ta'u bori mootummaa uummataa ta'uu kan uummata tajaajilan isaanuma waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo eegumsa gochuu fi bakka jiru hundumatti isa kan kadhamachuun hojii irra oolchuu qaba jechuun dhaamu. Goolaba irratti uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun jabeessuu waraana bilisummaa Oromoo waliin gabrummaatti xumura gochuu qaba. Ni injifanna ni moona. Oromiyaas bilisa ni baafna. Jiraannee bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti wal argina. Yoo hin jiraanne ammoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu kana ni kennina. Lafeen keenya riqa ta'ee sabni irra haa tarkaanfatu jechuun dhaamsa isaanii goolabanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaata. Oduun biyya alaarraa arganne akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu biyya alaa keessaa immoo ejensiin baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii naannoo Tigraayitti kaampiiwwan 2 baqattoonni Eertiraa keessatti dahatan irra deebiin qaqqabuu danda'uu hime. Qarqaarsi kaampiiwwan baqattootaa Maayinii fi Addi Haruush qaqqabuu hime ejensichi. Garuu kaampiiwwan lammiilee 23,000 itti dahatan kanatti haalli jiru ammallee yaaddessaadha jedheera. Kana malees dhaabni kun baqattoota kaaniin nageenyi isaanii eegamee gara kaampii haaraa dhiyeenya magaalaa Daabaatitti argamu Alamwaacitti akka dabarfaman gaafateera.
waraanni naannoo Tigraay dhalachuu dura Itoophiyaan baqattoota Eertiraa 100,000 ol dahachifattee kan turte ta'us waraana humnoota mootummaa fi hidhattoota TPLF gidduutti dhalateen baqattoonni Eertiraa danuun miidhamuun gabaafameera. Waraana Tigraay irratti dubartoonni dirqiin gudeedaman saalqunnamtiif gabroonfatan Amnesty International haleellaan humnoota Tigraay baqattoota Eertiraa irratti raawwatan akka dhaabbatus UNHCR gaafate. Baqattoonni Eertiraa hidhattoota TPLF fi humnoota mootummaa miidhamaa jiru. Torban dabre keessa UN'tti qorataan mirgoota namoomaa Eertiraa Dr. Muhammad Abdulsalaam Baabikeer baqattoonni Eertiraa lola keessatti dirqaman qaamolee waraanaatti jiran lammaniin miidhamaniiru jedhe. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti ammallee taanaan kaampiiwwan baqattootaa lammeen kan haala nageenyaa yeroo yeroon jijjiiramuun guutumatti qaqqabuu hin dandeenye kaampiiwwan kanneenitti tajaajilli fayyaa kan hin jijjiirre ta'uu fi bishaan dhugaatiinis obba'aa jiraachuu himeera. Ejeensichi dabaluun waraana naannolee Amaaraatii fi Affaaritti gaggeeffamaa jiruun buqqaa'insi amma ta'aa jiru akka isa yaaddesse ibse. Naannolee kanneenitti tilmaama namoonni 17,000 qe'ee buqqaaniiru jedhama. Kana malees waraanicha baqachuun biyya ollaa Suudaanitti kanneen ce'anis lakkoofsi dabaluu hima dhaabni kun. Rakkoolee harkaa qabu furuuf ejeensichi deeggarsa maallaqa doolaara miliyoona 164.5 gaafachaa jira. Kanaanis namoota naannoo Tigraay keessa jiran 75,000 fi baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessa jiran 120,000 ta'an ittiin gargaaruuf oolche jedheera. Waraanni naannoo Tigraay sadaasa bara dabree keessa eegale namoota miliyoona 2 ol qe'eerraa kan buqqise yoo ta'u kanneen 100,000 lakkaa'aman ammoo hanqina nyaataan hamaa akka ta'e keessa jiru jedha BBC'ttu gabaase. Kaaba Naayijeeriyaatti nyaata summaa nyaachuun maatii tokko keessatti 24 du'an. Kaaba Naayijeeriyaatti maatiin tokko erga xaa'oo nyaataatti naquun fayyadamanii booda miseensonni maatii 24 du'an. Hoogganaan fayyaa naannawaa kanaa Alii Innaamne maatiin kun dogongoraan bakka soogidda xaa'oo fayyadamuun nyaata erga hojjetanii booda dhuman. Ogeeyyiin fayyaa lubbuu isaanii baraaruuf yaaluunis milkaa'uu hin dandeenye jedha qondaalli kun. Miseensota maatii kana keessaa namoota 2 qofatu lubbuudhaan jira. Namoonni lamman kunneen nyaata kana ni dhandhaman malee hin nyaanne yeroo ammas hospitaalatti yaalamaa jiru jedha. Taatee kanaan booda qondaalonni mootummaa maatiin hundinuu keemikaalota summaa'ootti ta'an bakka nyaanni itti qophaa'u irraa fageessuu akka qaban akeekkachiisa. Naayijeeriyaa keessatti balaan wal fakkaataan kanaan duras mudateera. Lubbuu namaa hanga kanaa garuu hin galaafanne. Dirqiin gudeeduu fi haleellaan saalqunnamtii akka tooftaa waraanaatti hojiirra oolee dubartootaa fi shamarran Tigraay irratti miidhama qaamaa fi seeksa baraa uumuuf hojjetamuun ifaadhaa jedha Amnistiin. Dabareen dirqisiisanii na gudeedan ulfa ji'a 4 ture yeroo san ulfa ta'uu koo beekuu isaanii hin beeku nama ta'uu koollee hubachuu isaanii hin beeku jechuun dubartiin miidhaan irra ga'e Amnesty Internationalitti. Amnestiin gabaasa miidhaa saalqunnamtii waraana Tigraay keessatti raawwatameera jedhe irratti gabaasa baaseera. Egaa hordoftoota keenya oduuleen biyya keessaa fi alaa qindeessinee simbiraan gahaa turre kana fakkaata. Kan simbiraan gahaa ture Anasay Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaati. Odeeffannoo guyyaa baruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.